nagayaan bulaa isiniin jenna. Carraa gaarii hunda keessaniif. Thousands upon thousands of people gathered to share this historic day with the king. Wayita uummanni hedduu xumura waraana Awurooppaa kabajuuf masaraa Buckingham fuulduratti caamsaa 1945tti walitti qabaman Princess Elizabeth taatee kana kallattiin hordofte. We cheered the king and queen on the balcony. Mootichaa fi giiftitti barandaarra gadi bahanii argine gammachuun simannee daandii gubbaa karaa dheeraa imalle. Namoonni tasumaa waliin beekne harka wal qabatanii wayita deeman nan yaadadha. Kuni guyyaa gammachuun yaadadhu keessaa isa tokkodha. Lolli wayita eegalametti intalli mootii Elizabeth Lieutenant Philip Mountbatten wajjin jaalala eegalte. Hariiroon isaaniis lalisaa adeeme. Guyyaa cidha isaanii sadaasa 1947 keessaa ministeera muummee yeroo sanii Winston Churchillin dhimmimmisa waraanaa booda Biriteen keessaa halluun kan guutame ture jechuun ibsame. Gaa'illi isaanii gara jalqabaa tasgabba'aa ture. Ta'us garuu tasgabbiin kun yeroo dheeraaf hin turre. Bara 1952tti wayita isheen Keeniyaa jirtutti abbaan ishee du'an. Sirni muudamaa ishees uummata miiliyoonaan lakkaa'amuun daawwatameera. Giiftii kan taate yeroo jijjiiramni hedduun galmaa turetti. Biriteen waraana addunyaa lammaffaarraa bayyanachaa turte. Impaayarri maatiin ishee yeroo dheeraaf bulchaa turan aangoon isaa raawwatamuun bulchiinsa Commonwealthiin bakka buufamaa ture. Akkuma yaadni hawaasaa jijjiiramaa adeemeen ammoo Biriteen keessattis ilaalchi maatii moototaaf uummanni qabu geeddarame. Jaarmiyaa jireenya uummataa duraa gargar fagaateedha yaada jedhu jijjiiruuf giftittiin kaameraan jireenya guyyuu ishee fi maatii ishee akka agarsiisu taasifte. Yeroo kanatti ijoollee 4 horattee turte. Fiilmiin Royal Family jedhus kana milkeessuu danda'eera. Fiilmii kanarra kutaa tokko keessatti ishee fi maatiin ishee waa'ee namoota ishee daawwachuuf dhufanii haasa'u turan. Yeroo tokko kolfa qabachuun rakkisaa natti ta'a. Keessattuu wayita aanga'aan harkasaa fuula isaarra qabatee jaldeessi ol galaa jira wayita naan jedhu. Anis kun dubbii akkamiitii jechuun akkamiin namaan akkas jedhu jedhe. Kutaa jiru walakkaa dhaabbadhee bilbila tuqe. Balballis ni baname. Achis jaldeessatu ture. Qaama gabaabaa ta'ee fi harka dheeraa qaba. Yeroos kolfa to'achuun dadhabe. Barkurnee tokko booda 1977tti ayyaanni waggaa 25ffaa aangootti qabattee haala ho'aan kabajame. Kabajni Biriteen maatii moototaaf qabanis bakkatti deebi'e. 1992 keessa ammoo gaa'ela warra moototaa fi diigamuu bultii rakkisaa ta'etu ture. Cittoo irratti fanxoo akkuma jedhan masaraa Wiindisaritti ibiddi ka'e. Kunis mallattoo jaarmiyaa rakkoon garagaraa isa qunnamaa jiru kan mul'isu ture. Baatiiwwan darban 12 haalaan rakkisaa akka ture giiftittiin dubbatte. 1992 is not a year. Barri 1992 miira gammachuun gara duubaa deebi'ee ilaaluu kanan danda'u miti. Akka jecha oduu himaan caalaa naaf yaadu tokko jedhetti barri sun bara Annuush Horribilis ta'edha. Kunis afaan laatiniitiin bara gidiraa ta'edha akka jechuuti. Yeroo Princess of Wales kan jedhamtu Dayaanaan waggaa 5 booda balaa konkolaataan Paarisitti duutu sirni mootummichaas guddoo raafame. Torban kun giiftittiif isa cimaa ture. Yeroo sanatti ilmaan moototaa kan ta'an Wiiliyaam fi Haarii kunuunsuuf jecha Baalmoraal wayita jirtutti qeeqni guddaa irratti dhiyaateera. Gaafa Londanitti jala bultii owwaalcha Diyaanaaf deebiteetti kallattiin dubbii hin eegamne taasifte. Ani jireenya ishee akkasumas miiraa fi deebii du'aatii isheerraa barumsa arganna jedheen amana. Yaadannoo isheetiif gatii kennuu keessanis nan qooddadha. Barri aangoo ishee 50ffaa 2002tti kabajame. Barichi du'a harmee ishee fi obboleettii isheen gaddaan eegale. Giiftittiin garuu gaddaaf yeroo hin arganne ture. Qophii sagantaa kanaaf jecha biyyara naannawaa turte. Gaafa kanas namoonni 1000tti lakkaa'aman ishee ilaaluuf jecha as ba'aa turan.
Sagantaa kabaja waggaa 50ffaa kana keessaa koonsartiin muuziqaa Buckingham Palace keessatti gaggeeffame kan hirraanfatamuun turre. Ganna 3 booda ammoo wanti amma dura ni ta'a jedhamee hin yaadamne raawwate. Prince Charles jaalalleesaa yeroo dheeraa Camilla Parker Bowles fuudhe. Giftiin Elizaabeet guyyaa cidha sanarraa hin argamne. Ta'us garuu eebbaaf Windsor Castletti argamte. Gardnora, Ancartes Generalta, Tarigeg, Caamsaa 2011tti bara aangoo ishee dheeraa ta'e keessatti daawwannaa akka guddaatti ilaalamu taasifte. Riippablika Ayirlaanditti daawwannaa taasisuun erga biyyattiin UK jalaa bilisa baatee maatii moototaa keessaa biyyatti daawwachuun ishee jalqabaa taate. Dublinitti seenaa biyyoota lamaanii rakkoon guutame irrattis dubbatte. We could never forget those who have died or been injured. Kanneen du'anii fi miidhaman maatii isaanii wajjin tasumaa hin irraanfannu. Kanneen sababa seenaa keenya darbeen miidhamtaniif gadda olaanaa natti dhagaameen isinii ibsuu barbaada. Seenaa keessatti hundi keenya otoo silaa waan dhufuufi deemu ilaaluu dandeenya tahee wanti kun akka kanaan hin raawwatamu yookaan tasumaa hin raawwatu jennee hawwina turre. Waggaa tokkoon booda ammoo yeroo duraatiif Maartiin Makgiinas waliin harka wal fudhan. Namni kun aanga'a olaanaa Ayirlaand kaabaa duree fi miseensa gameessa IRA ture. Waxabajjii bara 2012 waggaa 60ffaa giiftummaa ishee yaadachuuf jecha sagantaa galata galchuu tajaajila biyyoolessaa Kaatedraala Qulqulluu Phaawulositti kabajame. Ji'a tokkoon booda sirna baniinsa Olompikii London irratti fiilmii James Bond keessatti waa fakkeessuun taphatte. Elizaabeet haadha akkayyaa akkasumas akaakilee turte. Sirna mootii Biriteen bara dheeraa tajaajiluun fulbaana 2015 irraa kaastee Viiktooriyaa caaltee jirti. Kun waan isheen hawwaa turte akka hin taane dubbatte. Inevitably, a long life can pass by many milestones. Wanti hin haalamne umurii dheeraan mudannoowwan hedduun darbuu danda'u. Kan koos kanarraa adda miti. Hunda keessan kanneen biyya keessaa fi ala jirtan ergaa keessan gara laafummaa fi miira nama hawwatuuf isinin galateeffadha. Umrii ishee 90moota keessatti illee bulchaan Edinburgh soorama bahus hojii ishee hojjechuu ittuma fufte. Maatii keessattis muddamni garaagaraa itti fufe. Prince Andrew hiriyummaa nama miidhaa saalaan adabame wajjin qabuun hojii uummataa keessaa akka bahu taasifame. Achis warra Sussex kan jedhaman Harry fi Meghan jireenya maatii moototaa lakkisuuf murteessan. Kunneen yeroo qorumsaa turan. Ta'us garuu giiftiin Elizaabeet hojii isheef kutannoon qabdu adda hin cinne ture. Kunis yeroo weerara koronaa vaayirasii 2020 keessatti mul'ateera. Masaraa Windsor bakka adda of baasuun of eeggannoo taasisaa turte keessaa uummata biyyattiif ergaa jajjabinaa dabarsite. We should take comfort that while we may have more still to endure. Ammallee yeroo rakkisaa ta'e dabarsaa jiraannus guyyoonni itti gammannu waan dhufaniif of jajjabeessina. Hiriyoota keenya wajjin deebinee wal agarra. Maatii keenya wajjin wal arginee yeroo gaarii dabarsina. Baroota keessatti Elizaabeet lammaffaan cimina maatii warra moototaa mul'iste. Addunyaa yeroo yeroon jijjiiramu keessatti akka mallattoo dhaabbataa turte. Jireenyi ishees amantaa kiristaanaa fi itti gaafatamummaa itti kennamee fi umurii ishee 21tti fudhatteen kan utubame ture. Kanas kabaja bulchiinsa ishee waggaa 25ffaa bara 1977tti dubbattee turte. When I was 21, I pledged my life. Yeroo umriin koo ganna 21 jireenya koo ummata keenya tajaajilaa akkaan dabarsu waadaan gale. Waaqnis waadaa seene akkan kabajuuf akka na gargaaruun gaafadhe. Waadaa sana kanan seene umrii koo ijoollummaa fi bilchina otoo hin qabaatin ta'us waan hin dubbadheen hin gaabbu. Jecha tokkitti illee irraas hin hir'isu. I do not regret nor retract one word of it. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduu ammee duratti dhageenyi kan caqastanii deebitanii giiftiin UK Elizaabeet lammaffaa du'aan boqochuu isaaniitu kan ibsame. Isaanis kan bakka bu'an immoo
ilmi mootii Weels yookiin immoo ilma isaanii hangafaa Chaarles akka ta'etti kan eegamu. Giiftiin kun bara 1952 aangotti kan dhufan waggoota 70 giiftii UK ta'uun tajaajilaniiru. Bara aangoorra turan sana ministeeronni muummee 15 wal jalaan aangoo wal geeddaraniiru jechuudha. Kanaafuu hagam aangoorra akka turan kan agarsiisudha. Duuni isaanii utuu galgala kan hin ibsamin dura guyyaa keessumaa waaree booda waa'ee fayyaa isaanii yaadda'uudhaan doktoroonni yaaddoo isaanii ibsanii turanii. Hooggantoonni biyyoota garaagaraallee dhimma kana ibsaa turanii. Dhimma kana immoo itti dhiyeenyaan Hirphaa Gammachuun illee hordofaa ture. Maal jedhamaa ture silaa utuu duuni isaanii ibsamin dura waa'een isaanii odeeffamaa ture keessumaa waaree booda har'a. Waaree booda har'a kan himamaatiin ture. Maatiin warra mootii iddoo isaan jiranitti imalaati kan isaan turan iddoo adda addaati bakka sanatti imalaa turani. Naannoon sun naannoo Iskootlaandii gar sanatti imalaa akka turanidha kan kaafamaa ture. Ilmi isaanii illee Chaarles akkasuma akkaawwan isaanii maatiin kaanis gar sanatti imalaa akka turanidha kan kaafamaa ture. Buufanni xayyaaraa naannoo sanatti argamu baay'ee sochii imaltootaan namoota gar sanatti imalaniin dhiphataa akka turelleedha kan kaafamaatiin ture. Kanaan wal qabatee ministeera muummee Kanaadaa Justin Trudeau'n akka wayyaaniif hawwii gaariidha kan isaan dabarsanii turani. Akkasumallee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dhukkubsachuu isaanii odeeffannoon akka isaan qaqqabee turellee kaafamaati kan ture jechuudha. Giiftiin UK Elizabeth lammaffaan egaa waggoota dheeraadhaaf kan isaan biyya isaanii tajaajilaatiin turan jechuudha. Solee guddaa galatoomii kan ammatti nutti himtee egaa otoo duun isaanii ibsamiin yookaan labsamiin dura odeeffannoo qabnudha. Galgala kana keessumaa gara sa'aatii 2:00 irratti kan duun isaanii ibsame odeeffannoon dabalataa marsariitii keenya irraallee har'as borus in argattu. Sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamisa galgalaa kanumaan xumurame ammayyuu tanaa fi Hirphaa Gammachuu turre halkan gaarii.